karaadhaa qabdii jedhamee ture. Nandaha indeessuu irratti atakaaroon ka'ee ka jedhu wayinna ga'e kaleessa. Ulfa karaadhaa qabdi. Rabbiin waa qajeelchu malee. Poointiin jiru bakka tanatti baay'ee takkan aare, baay'ee takkan mufadhe, baay'ee takkallee of na jibbisiise. Wanni kun dubbiin kun yoo dhugaa ta'e sababaa of ajjeesuullee ni ta'a. As keessa wanni jiru ilmoo kan kee ilmoo ofirraa baasi yoo jedhe abbaan ilmoodha. Haadha sana kan hin jaallanne dhibbaan dhibbatti ni amana. Wanti kun waan fakkuuti, waan cabina. Amantii lamaaniinuu iyyuu subhaanallah barbaachisaa miti. Warroonni keessattuu amantii lammanuu amantii rabbiirraa dhufe jechuudha. Amantii waaqarraa dhufe jedhama. Amantiin kiristaanaatis amantiin musliimaatis hin barbaadamu amantiin kun. Amantii kana keessatti yakka guddaadha lubbuu baasuun. An dhimma kana faarfataan kun waan akkasii kana godha jedhee yaadu yoo wanti kun dhugaa ta'e sababaa of ajjeesuusiitiif wanni kun dhugaa taanaan dhugaa sababaa gahaadha of ajjeesuudhaaf kun. Maaliif ilmoo kan kee ofirraa baasi utuu abbaa ta'ee dhalatee jiru yookiin ilmoo sanarraa shakkii qaba yookiin ammoo jibbiinsa isiidhaa waliin yeroo dheeraa akka hin jiraanne barbaadeeti. Ilmoon nama walii qabdi. Amma fakkeenyaaf warraa fi abbaan manaa diina turan. Erga ilmoon dhalattee booda fira ta'u. Maaliif ilmoon sun fira gooti jechuudha. Dhiiga gamaa gamanaa walitti dhufteetii fira gooti jechuudha. Namni amma ilmoo walirraa argatutti malee osoo ilmoo walirraa hin argatiin alagaadha jechuudha. Ulfa kanan barbaannu jenna nu dhiironni. Dubartiin ulfa baasuu hin jaallattu. Ulfa kana atakaaroo fidee ture. Baasi hin baasu. Wanni kun hagam dhugaadha. Abbaan manaa ni jettan dhiyaatee ulfa baasi hin baasu kana irratti bilbilarraa ragaa barbaanna. Dhimma ulfa baasii namoonni gariin akka dubbataa jiranitti ulfa baasii irratti wal lolanii wal dhabanii turanii hiriyoo isiitti himtee turte. Waan kanas kan dubbataa jiru hiriyaa isiiti. Hiriyaan isii Finfinnee malkaatoo jiraatu tokko jaan kan koo ulfa baasii jedhee na caqacaqaa jira. Ani immoo ulfa baasuu hin barbaadu. Sanaan booda hiriyaa isii kana wajjiniin akka waliin mari'atetti abbaan manaa kootii kun jaalala si hin qabu faayidaadhaa jedheetii jaallataa jira. Namni kun ulfa kan kee kana yoo argi jibbee siis hin jaallatu. Kanaafuu jennaan ulfa hin baasinii jedhamee waliin dubbataa ture. Gama biraatiin wanta ta'a asirratti qabachuu qabdan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya akka yaada kootiitti tokkoffaa irratti haati dheengadda gaafa na bira dhuftu intalti kan koo garaa qabdi jedhan. Dooktorri immoo dheengadda dhimma fayyaa isiitiif yeroo laalutti ulfa hin qabdu jedhe. As keessatti dubbiin wal dhabee jira. Isiinillee akka ulfa qabdu namoonni hedduun ni beekan. Isiinillee afaan isiitiin miidiyaa irratti dubbattee turte. Dheengadda ammoo yeroo du'a isiitiif qorannaan gaggeeffamu ulfa garaa hin jiru jedhamaa jira. Maaliif ulfi akkittuu irraa bahee jira. Fedhii isiitiin haa ta'u, fedhiin alaa haa ta'u, fakkeenyaaf namni tokko shamarree yookaan jaartiin isaa yoo isiin ulfa baasuu diddee miriindaa, bishaan, nyaatatti kiniina garaagaraa godhee fi akka inni irraa baasu hedduu ni beennaa agarrees jirra jechuudha. Kun musiibaa guddaadha. Akka amantiittis yakka guddaadha. Akka namummaattis yakka guddaadha. Riskii kan jiraachisu rabbi intalti kun joosiidhaan alattiyyuu jaartii ilmoo isii guddifachuu dandeessuudha. Fakkeenyaaf isumayyuu yeroo baay'ee yeroo isin gargaartu yeroo isin makiinaa bittu yeroo isin uffata bittuuf ni agarra. Ammoo ilmoo isii guddifachuu hin dandeessu osoo hin taane intala kana yeroodhaaf qofa ittiin haasaa jira. Namni fakkeenyaaf osoo waliin fuudhin iyyuu bakka itti ilmoo yoo argate dhiisiin guddisa rakkoon qabu jedhee ergi dhalatee booda ilmoo fudhatu hedduu agarree jira magaalaa Finfinnee kana keessatti. Kabajamtoota keenya dhimmi kun dhimma ajandaa yoo inni waan kana raawwate jiraate yakka ilmoo lamaatu isarra jira jechuudha. Kan isii garaa keessaa duutes itti gaafatama. Tan isii kanas itti gaafatamuu qabaa barbaada jechuu barbaada. Dhugaa gurbaan kanaaf akkas mataa buusee gaddaa lubbuu lama galaafate dhimmi kun dhimma itti dhiyeenyaan laalamuu danda'u. Eenyuun ni bilbilli mucaa eenyuun hoogganamaa jira. Harka seeraa galuu qaba ture yoo tokko. Warqiin dhaggeeffadhaa haqa mucaa isa barbaadamu nutti miyyoo jettan seertan hima. Amma kan nurka jiru informaashiniin. Tokkoffaa poolisii wajjin kan ol galee eenyuun bilbilli mucaa namni bira hin jiru laayiviitti viidiyootti nu waraabdee kaatee duute bilbilli sun eenyu ka galeetu seerri jiru eenyu kan poolisii wajjin ol galee reenfa buuse warqiin quba siirraa eessa dhaqe. Wantoota ajaa'iba namatti ta'u keessaa ergi isiin duutee booda silkiin isii fayyadamaa jirti. Fakkeenyaaf viidiyoo hedduu kaaftee jirti. Gama biraatiin ammoo
isiin yeroo duutu sanatti nan du'aa hafani jettee viidiyoo gadhiiftee kaatee waan ajaa'iba isinitti ta'u. Yeroo of fanniftuu fi yeroo of ajjeeftu hanga lubbuun irraa ba'utti viidiyoo of waraabaa turte jedhan. Viidiyoon sunis takka takka muramee gara waasaappiitiin faca'aa jira. Isiin waan ajaa'iba isinitti ta'u viidiyoo isa ofin ajjeesaafani jedhutu poosti goote malee viidiyoo isa gizee of rarraaftuu fi of fanniftuu sana poosti hin goone. Viidiyoon sunis deddeemaa jira. Viidiyoon isii kun yoo poolisii harka jiraate poolisiin waan akkanaa sekuritiidhaan hin gadhiisu. Nama dhuunfaa harka galee jira jechuu barbaadeetani. As keessatti immoo yookiin fira Joosii ta'uu danda'a yookiin namoota dhuunfaa hattuu biraa ta'uu danda'a. Joosiin waan kana keessaa immoo kan harka hin qabne dhibbatti ni beeka. Maaliif inni guyyaa isiin duuteetti jedhamtu irraa kaasee ilaa har'aatti of hin barree jedhamaa jira. Kuni ragaa qabatamaa doktoroonni fayyaa dubbataa jiranidha. Garuu firoonni isaa waan kana gochuu danda'an namoonni isaaf yaadan, namoonni iccitii dhoksuu barbaadan, namoonni jara kana itti dhiyeenyaan beekan isiin duuteetti inni miidhamini waan yaadannaaf fakkaata. Akka yaada kootiitti. Viidiyoon kun karaa keessaa karaa waasaappiitiin namaaf hedduu faca'aa jira. Viidiyoon kun egaa yeroo of ajjeeftu, yeroo funyoo ofitti keessuu fi hanga isiin duututti waraabamee jiru. Jechuun kaameraa of dura keesseeti waan kana raawwattee jechuu nama agarsiisa. Gama biraatiin egaa isiin immoo viidiyoo kana paabliik irratti poost hin goone garuu silkii isii keessatti waraabamee jira. Yookaan silkii isii keessatti waraabamee jira yookaan immoo kaameraa girgiddaa kan mana keessaatiin waraabamee jira. Duuti boonni alaa kulli haal yeroo isiin of fanniftu irraa kaatee yeroo isiin viidiyoo sana waraabdu irraa kaatee hanga lubbuun isii bahee fannifamutti viidiyoon waraabamaa jira. Viidiyoon kun immoo paabliik irratti gadhiifame osoo hin taane gara waasaappiitiin faffacaafamaa jira. Viidiyoo kana immoo asirratti banuun sikuritii sana balleesse warqii quba siirraa baafate waa'een ulfa sanaa immoo akkamitti ciqicii uumuu danda'e hin baafadhu tarii hin baafadhu yeroo isin jettu sin barbaadu jedhameeni mucaa siitiif of wareegde moo ulfisuun baheera yoo ta'e fedhii siitiin bahee waan akkasii gaafadhaa yeroo nu gaafattan yoo sagaleen keenya hin dhaga'amne jechuudha. Kanuma. Kanaan nan gargaarsi haadha boonii gargaaruun keenya yoo dhiibbaa fidatee haqa boonii baasuutti hafiduun jedhaan gara kootti. Hafidu torbee tokko iyyamee dhiifamuu fi keessattuu sooyyee waan kana nu tarii ajandaadhaaf oofaa jirra. Isin warri dhalattoonni naannoo dhiifama naa godhaana of gochaa gandatti nu galchitee naan hin jedhinaa. Isinii wajjin hin jira akka mubaarakitti wanni isin godhaartan sirriidha. Wanni isin gootan sirriidha. Wanni karaa keessan keessaa gadi ba'u akka nama miidiyaa kanarra ture tokkotti wanti karaa keessanii gadi ba'u akka biddeen mixmixaatti cuumamee siyaasatti cuubu waan ta'eefi isin galee siyaasatti cuubu waan ta'eefi koo informeeshinii waliin naqa qabeera ammas naa waliinaan jedhameera biyyarraa dawwaleen deebi'aa hin callisinaa fixadheera. Abbo Mubaarak Musammaa akkasitti goolabee jira. Dhimmi kun egaa dhimma yakkaati. Waliin galanii waltaanii ulfa baasuu rakkoo qabaasa. Akka seera biyyattiitti walii galanii ulfa baasuu rakkoo qaba. Garuu biyya Arabaatti wal taatee, jinnii taatee, zikkii taatee ulfa baasuun yakka guddaadha. Yakka guddaadha akka biyya Arabaatti. Akka biyyoota garaagaraatti. Garuu Itoophiyaatti waan yakka natti fakkaatu. Garuu wal dura duubaan fedhii isiitiin malee inni baasuun fedhii isaatiin malee isiin baasuun immoo yakka natti fakkaata wanti kun. Maaliif ilmoo namni waliin qaba waan ta'eef.